qophii addaa keenya irraatiin yaadannoo hundeeffama faawundeeshinii Sheek Bakrii Sabaloo sababeeffachuudhaan turtii hoteela Tiraangil taasifamaa ture waa wal qopheeffannee qabannee kan isin biraan geenyu ta'a hamma dhuma kurfaa keenyaatti turtiin keessan nu waliin haa ta'uun afeerraa keenya. Afaan keenya keessuuf murteessee afaan Oromoo mura barreessee barruu dhabuun afaan saba isaa yaachisee munkura barnoota Sabaloo ganuu dhaalchisee. Badi 1880 bara ummata Oromoo Harargee Bahaatiif bara gaddaa ture. Bara weerartoota Arabootaatii fi weerartoota biyya keessaatiin Oromoon Harargeedhaa kan bittaa diinaa jalatti kufuudhaaf dirqama turteedha. Gaaga'ama calii calanqoo irratti ummata Oromoo baharra gahee seenaa umrii jaarraa tokkoo fi walakkaa qabanidha. Erga sanii jalqabee ummanni Oromoo Bahaatis akkuma Oromoota kaanitti kan carraa gabrummaa jalatti bitamee buluuf dirqame. Ummanni Oromoo Bahaatis yeroo san sirna bittaa nama nyaataa nafxanyaatiin erga caphee jalqabee bifa gabrummaa garaa jalatti kan mataa qaqqabate. Gabrummaa kana jalaa bahuudhaaf namoonni dhuunfaa fi gamtaanis kan carraaqii gama isaanii taasisaa turanidha. Goototaa fi hayyoottan carraaqii gama isaanii taasisaa turan keessa hangaftichi hayyoota Sheek Bakrii Sabaloo Abubakar Usmaan Odaatis isa tokkodha. Abubakar Usmaan Odaa bara 1895 akkuma lolli calanqoo huteen kan dhalate yommuu ta'u achirraa erga guddatee barnoota amantaa Islaamaa seenuudhaan barachuudhaan sadarkaalee garaagaraa keessa taruudhaan barnoota isaa iddoolee garaagaraatti barachuudhaan rakkoo sirni nama nyaataan uummata keenya irraan gayaa ture bifa barruutii fi bifa walalootii fi bifa barreeffamoota garaagaraatiin barreessee hawaasa biraan gayaa ture. Kan ittiin hawaasa Oromootis dammeessaa ture. Bakkee akaawoon kiyya itti dhalatee waradaa Gooroo guutuu Karramillee jalata jirtu laga qabbanaawaa jaanii Karramillee waggaa dhaabbattee karaa namaa bikkee fuula karaa qiblaadhaa gallaalu karaa kaabaadhaa gallaalutti laga qabbanaawaa bakka jaaniin itti dhalatee akaakuun rabbi rahmataa godhuu fi dhaloonni isaa achi. Kan sagantaan faawundeeshina Sheek Bakrii Sabaloo hundeessuunis barbaachiseef hojiilee Sheek Bakrii Sabaloo kanaan dura hojjechaa turan walitti qabuu fi kunuunsuun haala danda'amu irratti faawundeeshinni kun turtii hoteela Tiraangil taasiseen kan hundeeffamuu danda'e. Sagantaan kunis Gadaa Abduu Maalik Yoonis as bahuudhaan kan saganticha eebbaan banan yommuu ta'u sagantaa kanarratti argamuudhaan keessummoonni garaagaraa darasoonni isaatii fi namoonni seenaa ummata Oromoo keessatti bakka qaban artistootaaf hayyootan garaagaraa kan irratti hirmaatan yommuu ta'u akkasumas qeerroo fi qaarreen saganticha kanarratti hirmaatanis kan sagantichi akka miidhagina argatu taasisanii. Nullee qafiin tabaasu rabbi nu haa godhu gargaarsa rabbi nu haa ta'u nullee warra gargaarsa gartee misooma waan bu'aa hunda babal'isuuf ijoolleen tun kaatee dhaabbii kana warra cinaa dhaabbatee fiin tabaasu nu haa godhu. Ijoollee bakkaan geessu rabbi nu haa godhu hamtuu rabbi nurraa qabu biyya teenya nagaa nu haa godhu mootummaa keenya kan qubate kanaas kafiin tabahu rabbi nu haa godhu hamtuu rabbi nurraa haa deebisu taalaa nu deemtu takeessaa nu deemtu nurraa haa qabu rabbi nurraa haa qabu rabbi nurraa haa qabu biyya subhaana rabbikaa بالعزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا عزيز يا كريم يا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسني جل مدام الله ديبسه. Eegaan salaamtaa warri jannataa salaamatu isin salaama boodan waa'ee kanarratti taariika xiqqashoo isin dubbadha waan duratti odoon tahin waan zabana anaa fi Sheek Muhammad Nuur waliin irratti argamnee dalayne arra alhamdulillaahi rabbiin bakka tanaan gahee asirratti irra nu dhaabuudhaan gammachuu guddoodhaatu hanga hin qabne natti dhageeffama. Sagantaa kanarratti namoonni waa'ee seenaa Sheek Bakrii Sabaloo beekanis as bahuudhaan waa'ee seenaa isaanii Sheek Bakrii Sabaloo nama akkam akka ta'ee fi hayyuu honga hin qabne akka ta'e kan akkanatti teessisuu yaalanidha. Ulfaata Sheek keenya kabajamaa jalatamaa Sheek Bakrii Sabaloo ar'aan tana aalima
yoo rabbii keenyaan taate kutaa Harargeedha aalima keenya hayyicha keenya abbaa Oromoodha Sheekh Bakrii Sabaloo Allahu akbar Allahu akbar abbaa Oromooti taarika Oromoodha ka awwaalame ka dhabame kadachi jala torban dachiidhaa gale namni lafaa baasee biqilchee Sheekh Bakrii Sabalooti eega kanaan boodaan yoo rabbii keenyaan taate namni waan akkaataa achi qaramu kan ummanni hin qabne ummata bal'aadha ummata gartee yoo rabbii keenyaan taate afaan isaaniitiin katabatee huruufa kophaa baasee fi ka qopheesse Sheekh Bakrii Sabalooti Sheekh Bakrii Sabaloo akka ummata Oromootti akka biyya teenya sanatti nama akkaan beekamu nama akkaan taarikaan beekamu tanaafuu taarika isaa kana mul'ifnee akka dahabaatti katabnee dirree baafnee yoo rabbii keenyaan taate ummata eeguulee rabbi nu haa godhu. Sagantaa irratti Sheekh Mahammad Nuur Sheekh Saabit Sheekh Bakrii Sabalootis as bahuudhaan waa'ee seenaa akaakayyuu isaaniirra kan akkanatti waa takkaa fi lama ja'anii. Wanni guddaan namni waan takka jalqabe qabsaa'uma sanii du'a malee qabsoon hin duutu dhaloonni hundi walit dabarsaa bakka tanaan geenye jechuu magaalaa Dirree Dhawaa tanatti Sheekh Bakriin gaafa qabamee magaalaa tanatti akka asitti bakka biiroo nagaa eeyduutitti akka dhihaatu godhame taarika hedduuni wal qabatee deema karaan isaa dheeraadha namni hoggaa ati dubbii eega fidala kana baase qubee tana katabe amata 19 eega qaraasise booda sababa mana barnootaa ijaaramuudhaaf awwaalletti jalqabeerraa ummanni achitti yeroo abaar maallaqa san waan kafaluu dadhabeef waraqaa mangistiin nurraa katabii jaaniin waraqaa inni katabe saniitu akka inni mul'atu isa godhe waraqaan san hoggaanii fi kuburiin daraasee namicha jaan gabarnara gaafa sana daree bulchitte hoggaa dhayte hoggaa waraqaa tana qara'ee waraqaa tana qotee bulaan hin katabnee je nama higgii qara'ee nama taarika qara'ee nama higgii beekuu katabee jennaani waraqaa dhugaadhaa Sheekh Bakrii katabsiisee jaaniin eenyu Sheekh Bakriin je amma warri damiinnan yeroo san dubbii san dura ummatarraa zarafee akka mangistiidhaa galchu barbaade Sheekh Bakriin nama tokko jira biyya tana keessa fidala amaaranyaadhaan qara'inaa isin Oromoodha afaan keessaniin katabuu qabdan afaan keessaniin dubbisuu qabdan jeeni biyya keessa taa'ee ummata dalagaa tana barsiisaa jaaniin qabeetiin fidaa jee namichi wataaddaraan ajaja qabeetiin fidaa jennaan Harargeen tun ganama tokko dhiiga deebitii jaaniin fiduun dandeessu nama ati akkasi dhayxee qabduu mitii jaaniin Sheekh Bakriin duba akkamiin godhaa jennaan damiinnan isaanii kan ooleedhaa ka arma jiru kanatti ajajii jaaniin hoggaasi gaa damiinnan baddaadhaa damiinnan gammoojjiidhaa yaamanii jechuu warra magaalaa jiru abdoon isa malee namni fiduu danda'u hin jiruu jaaniin rahmatullahi alayhi isaan hunda rabbiin rahmata isaanii haa godhu abdoon gaangicha naa ergaa je'ee koortutti ergatee hoggaa ol bahuu barbaade inninis murteeffateeti ka'ee jechuu magaalaa tanarraa haadha malee isaa yaamee arraan booda mana sirra jaareetiin jira ilmaan guddisi sheekanii ajjeesanii fuudheetiin Soomaaliyaa seennaa je'een warra isaatiin dhaammatee deebi'e koortuurraa fuudhee karaa laga mixeetiin Soomaaliyaa akkana ku sheekaa haa ta'u malee immoo sheekni akaakoo rabbi rahmataa godhuufi waan abdoon quban qabne quba qaba shantanfaan gaafa san akka hidhaa jiran quba qaba inni jaarraa abbaa gadaati wachi murni san akka hidhaa jiran akaakoon quba qaba sheekni hoggaa kana jeen kootu ni dhaynaa si ajjeesan jennaan an du'ee harafu kun yoo dammaqe wanni ni nan barbaadu sanii jeen eega dhiinummaan kiyyaa'u harafu kana kaase ka gabrummaan namummaa dhoorkite kana
ummata keenya baanee oromoo baanee nageessi jeen hoggaa hojii dhufan namichi hoggaa asitti investigeet hoggaa interrogeet godhe hoggaa gaafatee dhagayii jeenati fidala kana hoggaanii fi qubee tanarra wal moroman hin katabuu jeen fidalli keeysan kun afaan oromoodhaan afaan keeysanitti irruudhaa jeen afaan amaaraa waan ta'e waan afaan amaaraa beeytaniif dubbattaniin malee balaa katabii jeen namichaan ni katabe ballaa katabii jeen beesi ilaala wooma takka katabe dhalaa katabii jeen ni katabe dhallaa katabii jeen haloo katabii jeen halloo katabii jeen hoggaa kana namichi ni ajaa'ibe booda duuba mangistiin qadama tokkotti haa bulluu jette kun akka wanjala ta'e hin beeytuu hii jeenati qaanyiidhaa jeen mangistiin akkasiin jettu fidala 8 ol lakkaa'eef magaalaa tana keessatti gaafa san katabamu ani arabiin hin baradhee jeen ati ingilizii fi afaan amaaraatiin barattee jeen barnootaa fi mitii jeen amaaranyaadha jennaan san ka higgiidhaatti bulluu jeen amaaranyaan kanuma oromoo kanaatu wanjala qabamu moo dilli yaa'u kun hundi dilli as keessa qaraabu kun hundi wanjala qabaa jeen lakki namichi waan dubbatu wallaale wallahi namichi interrogeet godhu jiru akkana ilaalee fuula keessa bagaatee si deeyse jeen dalagaatti jiru dhiise nama waasiitii ta'uu ni qabdaayii jeen magaalaa tana keessa magaalaan tun guutuun eenyu barbaaddaa jeen hoggaasii Ismaa'il Galmooti Abdoo Gurguraati Mahamad Ibrahim Wadaayi manguddoo tana hunda lakkaa'eef Ismaa'il Galmoo telefoona ol fuudhaniiti itti godhanii Sheekh Bakrii beeytaa jaaniin eeniin beekaa jee waasiin itaataafi jennaa eessa jiraa jee eessa jiraa hin waasii taaf asi qabnee asi jirraa jee makiinaa isaatiin bararaatti dhufe farramee fuudhee galchee jechuudha Ismaa'il Galmoo rabbi rahmataa godhuuf magaalaa tana keessa akkam baane godhamee ammoo isaan baadiyyaarraa qabnee magaalaa finnee jaan inni baadiyyatti namni isa bira gattaa'u hin jiru asitti barattoota harkatee jechuu barattoota gaafa san asitti Sheekh Bakrii asitti dhaqqabe keessa Abdallaa Sheekaatii arma jira kaniin asitti harkamma warri gaafa san achi ture kunooti isa kana namni gaafa san afaan keenya murteesse afaan oromoo barreesse barruu dhabuu naafa saba saayyaachise hunkura barnoota sabaloo har'a nu dhaalchise. guyyaa kana hundeeffama faawundeeshinii Sheekh Bakrii Sabaloo faana wal qabatee hojiilee Sheekh Bakrii Sabaloo hojjechaa turan ragaa bahan keessaa Mahammad Ahmad Bookeetii fi wallisaan Oromoo beekamaan Shantam Shubbisaanis tokko turan. Isaanis hojiilee Sheekh Bakrii Sabaloo uummata Oromootiif hojjete magaalaa Dirree Dhawaatii fi baha Oromiyaa irratti uummata Oromootiif hojjete yommuu ibsan akkana jechuuni. Nuti gaafa afran qalloo irraa jalqabee afran qallu matanaatiitu bakka tanaan qayroo ganamaatis abbaa itti taate bakka tanaan qayroon ganamaa dhalatte jechuudha. Qabsoon guyyaa duraa afran qalloon jalqabdee qabsoo afaan keenya hagam takka laaffatee du'ee biyya teenya keessatti dhabamuu eegaleef tanaaf jecha qabsoon kaalcharaa afran qalloon itti kaate akkasuma dalagaasii jalqabdee sumbooda akkasumatti wal faana deemaa qayroon ganamaatis kaduma jalaa dhalatte jechuudha. Shantam Shubbisaa afran qalloo booda ijoolleen afran qalloo eegala biyyaa baate booda ijoolleen Baskoob tan jedhamtu Shantam Shubbisaan faan keessa jiraniitu bakka afran qalloo bu'anii hojii qabsoodhaa kan afran qalloon jalqabde itti fufan. Sumbooda osuma wanni kun deemu Shantam Shubbisaa asii rakkina agarraan karaa biyya Somaalee utaalee achi keessaan waammate wallee yaa haadhatoo jechuun yaa haadhatoo ayyoo gudishaa yaa tiru rabbi malee kan si caalu hin jiru kan jettu achiin yaguun waammate nu cuftinuu asii kaanee Maqdishoo jala buune. Achi booda Maqdishoo tana keessatti gaa waan achi jiru rakkoo achi jirtu tan biyya keenya keessattis rakkoo ummanni keenya qabu
achittis rakkoo biraa jiraachuu ture. Rakkoo isinirraa silaa isinii odeesse waan ajaa'ibaa dhageessan. Qabsoon xiqqoon qabdu namni lubbuusaa itti dabarsee meeqaatamiitu akhiramee jannata rabbiin isaanii haa kennu. Obboleessi keenya kan wajjiin kan qeyroo ganamaa shahiida duraa Ramadaan Hussein Khaliil kan jedhaniin seenaa isaa nam tokkollee hin beeku ilaa irraa. Shantam Shubbisaa seenaa keessatti illee inni nu waan hedduu waan hojjeteef qabsoo teenya keessatti walaloolee inni baase kan nama jajjabeessitu gama qabsootti nama dhiibdu waan ajaa'ibaa kan jajja'ee jira. Kana cufaatu seenaadha. Ar'aan tana teenyee haasa'u yeroo nurraa fudhata. Maaliif ar'aan tana munaasabaa Sheekh Bakrii Saphaloo irratti waan jirruuf heddullee haasawinee isbataa isa dhukkubsuu hin dandeenyu. Tanaaf jecha haga hafee obboleessa kiyya Shantam Shubbisarraa mee dhaggeeffadha. Waa garii haa isinin jedhu Shantam obboleessi kiyya waan ummata keenyaaf walaloolee qabsoodhaa kan inni dabarserraa yoonin isiniin jedhe waan isin ajaa'ibsiisuu jira. Ammallee walaloolee ummata keenya keessaa'u warra lafa qotu kanaaf jajjabeessuuf kan inni jedhe ni ajaa'ibdan yoo dhageeffattan hagam takka afaan Oromoo bareedaa walaloo keessatti hagam takka tolaa ni ajaa'ibdan. Takka isinii haa jedhu ta walaloodhaa maal jedha Shantam Shubbisaa mare hurree lafaan ganda gadiitirraan haaye lolaa waan nuu tolaa kanaan gabroon nuu biqilaa odoo gaara qotee dongoree qarreen dagalchine odoo harqoota qoree qumqumee qindiittiin galchine silaa warri hamham warri nyamnyam waan nyaatun arkinee jedha. Wanni ajaa'iba ammas raaree buraanoytee madaafa tuffattu dongoraa qottichaa garraan haarifattu daggala gurraattii leenci galuu ture daggala gurraattii leenci galuu ture hallayyaa jaldoo fi harraagootti hore qottichi waan goomuu diigee godhe raaree jedha. Qeyroo ganamaa wanni itti dhaabne akkitti dhaabne taarikhni dheeraadha. Biyya abbaa keenyaa tana keessatti wanni balleessine hin jiru. Horii namaan saamne naman ajjeesuuf humna itti hin qabnu mootummaan falmuuf inu hin yaannu qofa takkittiin nuti biyyaatti baane wanni akka bineensaatti al oolamne wanni akka bineensaatti gartee bakka cufatti masakamnee ajjeefamne wanni akka nama dhiblee kriminaal yookaan wanjalanyaatti hidha guuramnee hidhaa keessatti adaffamneef afaan keenya afaan abbaa keenyaa afaan lammii keenyaa afaan Oromootiin akkuma obboleeyyan keenya ka bakka dirree tana keessatti rabbi waliin nu fidee wajji uumamnee afaan isaaniitiin dubbatan afaan isaaniitiin hojjetan afaan isaaniitiin boonan afaan isaaniitiin wallisu afaan isaaniitiin geeraaranitti nulleen waanuma akkasii godhuuf waan kaaneef akka reefu Sheekh Mahamad Nuur dubbate akka abboon keenya Bakrii Saphaloo dubbate afaan keenya qofaan waa takka godhachuufi al oolamne yoggaa jiraachuu dadhabne halkan gurraacha imimmaan dhiigaan addan jirre facaasaa halkan gurraacha bineensaa fi mukaa fi citaan walit dhiibachaa yoggu meeqa garagallee biyya teenya laalaa sokkine dhidhimne eessa dhayne obboleessa tokko qabna katti dheessinu nu maxxanfatu katti dhaynu magantaa nu fudhatu obboleessa keenya Soomaaliyaa achi wal arkannee dardarri keenya faca'aa ture sanii achi kabaalee fi harirraa dhufe walit qabnee
hawwisoo qeyroo ganamaa jaarree yogguu xiqqoo qeyroon ganamaa deemte hawwisoo qeyroo ganamaa jaarree tanagaa akkitti hawwisoon qeyroo ganamaa jaaramte gabaabdutti samboodagaa qeyroo ganamaa yogguu xiqqasho oofne jaarraa abbaa gadaatii fi ijoolleen teenya 11 kabaale keessa loluu turan nu dhufan waan dirree sanitti haasawan nu himan akka dirree sanitti diina goggodhan akkatti boortaatti naqanii xaat godhanii guysan nu himan nutis yogguus onneen nu duttee jala kaanee achi bahar qaxxaamurree leenjisa ammayyaa loltummaadhaa fudhanne yogguu as garagalle gaa ayyaan hamoon nu qabattee hidhaa seennee hireen nuun tollee samboodaan anammaas akkumaan duraan utaalee Magdishoo bu'etti odoo sijjeessan karaa kanatti qaban maal didee biyya seenee akkasitti hawwisoo biiftuu biyya teenyaa jaaree sambooda sunis na harkaa fudhattee mootummaan Finfinnee ol bahee qondaalummaa beeksisaa seenee waan dhageessan cufa hojjadhee duuba gaa warri nu booda itti haa dabruu nuti waan dandeenyu goone waan dhageeffataniif isiniin galatoomsa. Sheekh Bakrii Sabaloo yeroo inni jalqabaaf qubee uume bara 1942 yommuu ta'u yeroo xaaliyaan biyya keenya seenetti namni qubee hin qabne tokko akka nama afaan hin qabneeti. Sabni tokko sirna barreeffamaa qabaachuun hangam takka akka isaaf barbaachisaa fi murteessaa ta'u yommuu hubatu Sheekh Bakrii Sabalootis akka uummata Oromootiif qubee uumuu murteessuudhaan kan itti galee hojiidhaanis hojjetee agarsiisuu danda'edha. Kanaanis barruulee garaagaraa waa'ee uummata Oromoo dammeessan barreessuudhaan uummata Oromoo keessatti mira qabsoo uumuu danda'uun isaatis waan ifatti dubbatamaa jiraati. Guyyaa irraa kana nuti dirree raawwatitti taduraa Sheekh Bakrii Sabaloo Foundation Grand Opening yookaan immoo baniinsa hojii tanaa TV asii walitti qabamne nama hedduu afeerree namoonni bulchiinsa irraayis ulamaa irraayis artistoota warra hawwisoo irraayis abbootii gadaa irraayis daminanii abbootii dhiigaa nama hundaatu asii walitti qabame Sheekh Bakriin Shakespeare uummata Oromootiif dhaloonni amma xiqqoo beeke ammoo lakkuma namni waa baratuni Sheekh Bakriin haara'uu mutaa nurraas dhaloota nu booda dhufu kan booda hedduu amma nuti wanni tun nu keessa jira gartee gabrummaa keessa dabruu fi golgolaatu nu keessa jira warri ammoo golgolatan keessatti hin dhalatinii ifa qubee kana achi deemee dhalate keessatti akkuma warri British Shakespeare yookaan warri South Africa Mandela waan akkasitti gartee uummata akkasii soddoo isaanii godhatanitti fuula dura gartee nu caala dhaloota dhufuu fi dabarsinaa jechuudha. Nuti ammoo wanni amma nurra jiru takka ta dura waan isaa walitti qabu yoo fi dhaqqabne ifi itti dalagu yoo fi kan dhaqqabne taates galmeessinee uummanni dhaloonni ganaa dhufu. Sheekh Bakriin kun maal akka inni ta'e maaliif akka inni laffe guyyaan kun an hoggu hunda gaanii fi namni keenya qabamee dhaabbatee bilisummaa isaatii iyyee walitti qabamee mataa ol qabatee dubbatee ani Oromoodha jedhee gaanii fi inni falmatu hunda nin boya imimmaan ijara namara maaliif silaa inni guyyaa tokko arkee waan kana maaliif ka boodaa walaloo inni baasee irratti maal jedhani beektaa mana karaa mi'eessoo magaalaa mi'eessoo keessatti baase milishaa tanaa guuran ni ilaale kana ilaale booda maal jedhe gartee dasitaan farda keessan caraa jedhe hirmaatuma keessa boruu san caraa jedhe hoggaa qooda namaa hirtu nama tokko guddaa kan itee tokko nama tokko dirra kan itee tokko handaraafa kan nu jechuudha. Keetii irra guddiftee kanamaa miitee saniini san caruu jaaniin gartee dasitaan farda keessan caraa jedhe farda keessanii luugamatti kaayyatee kaasa gulubsiisuudhaaf humnaan sirraa boodihee jechuudha. Hirmaatuma keessa boruu san caraa hirtuun isa taanaan boruun agabee firraa bari beenu karaa qancaraa hoggaa dasitaan kan hiruuf godhame boruun du'uu sabriyaa shambaraa jedhe shambaraa beektaa haadha Oromoo dhalte akka maaliif dubbii tana akka fikshinaatti dhiheesse gartee hoggaa Oromoo irraa gizee dubbatus boruu jedhee yaama hoggaa warra uummata kana gabroomsas gizee dubbatu
maqaa isaanii odoon looyne dasitaa jee eeyyaama maaliif das jaanii bulanii gammadanii kanaaf akkasitti dhiyeessaa jechuudha. Sodaata kan qabu dhaloota ni goota abdiin kutachiifne miidhaan naftanyoota hayyummaan baarayse ilmaan oromoota hayyummaan booroyse ilmaan oromoota. Sheek Bakrii Sabaloo seenaa uummata Oromoo keessatti hangafa seenaati. Kanaafuu faawundeeshinii Sheek Bakrii Sabaloo daran cimee akka deemu godhuu keessatti bulchiinsi Dirree Dhawaadhaa akka cina dhaabbatu guyyaa kana itti aanaan kantiibaa bulchiinsa Dirree Dhawaa obbo Abdallaa Ahmadiis kanas bu'uudhaan haasawaa taasisan. Sheek Bakrii Sabaloo jechuun nama seenaa uummata Oromoo keessatti gumaacha olaanaa taasisee fi saayintistii fi filosoofara uummata Oromoo akka ta'e kan akkanatti ifa baan. Seenaan isaa faana dhoomtee sirnaan barreeffamtee taa'uudhaan dhaloota dhufuuf barnoota ta'uu qabdiinis kan dhaamsa itti aanaa kantiibaa bulchiinsa Dirree Dhawaa obbo Abdallaa Ahmad ture. Yeroon amma irra jirru kun yeroo injifannoon akka biyyaatti argame kun sadarkaa olaanaatti ceesisuuf sochiin bal'aa godhamu gaggeessaa jiru kana keessatti gootonni keenya warreen qaanqee qabsoo ganamaa qabsiisan warreen dukkana sabaa fi sablammii irratti as deemtu irraa achi deebisuuf tattaaffii godhan gara biyya isaanii biyya akkuma reefu kabajamoon Mahammudii fi kabajamoon Shamtam Subbisaan ibsanitti biyya jaalatan odoon jaalanne duydatti galanii deeman san arra injifannoo argameen isaan kun asitti deebi'aa asitti nu keessatti argamanii waliin jiraachuun keenya injifannoo guddaadha jechuudha. Deebinee waltajjiin arraatunis waltajjii seena qabeessa warreen qabsoo uummata Oromoo qabsoo sabaa fi sablammii biyyattii irra jirtu saaquudhaan aarsaa guddaa kafalan keessattuu waltajjiin irra Sheek Bakrii Sabaloo faawundeeshiniin kun qophaa'uun isaa Sheek Bakrii Sabaloo ulamaadhaa ulamaa diinii saayintistiidhaa astiroonomiidhaa kallattii hundaanuu yeroo teekinooloojiin addunyaa irratti hin guddatin gumaachi inni biyyaafis addunyaafis isaan gumaachan wanni ittiin qixxaa'u hin jiru jechuudha. Kanaaf kabaja guddaa galata guddaa ummanni Oromootis sabaa sablammiinis akka biyyaatti illee biitti illee qooda guddaa isaanirraa waan argatteef goota keenya hayoomiyyuu ittiin boonnu kan seenaan isaan hin daganne ta'uu hubachuun barbaachisaadha. Keessattuu Sheek Bakrii Sabaloo hawaasa barsiisuu irratti barnoota diin barsiisuu irratti saayinsii ammayyaawaa barsiisuu irratti astiroonoomii barsiisuu irratti kana bira taree sabni hundi qubee mataa isaatii qabaa ummanni Oromoo hoo qubee mataa isaa qabaachuu dhabuun isa hadoochitee akkamitti sabni bal'aan kun sabni guddaan kun akka gaafa Afrikaatti sadarkaa guddaa irra jiru kun qubee mataa isaa hin qabaanne jedhee yeroo ilmi namaa waan kana yaaduumi qalbiirra yaasuun ulfaatu san barreeffamaan kaasee ummata keenya dukkana keessaa baasuudhaaf tattaaffiin isaan godhan carraaqqiin isaan godhan waan yoomiyyuu hin daganne jechuudha. Kanaaf akkuma reefu ibsamettis gootota keenya qeerroo ganamaa kana afran qalloo kanaas sinqii guddaa akka isaan gumaachaniif ulamaa'onni keenya gara diiniin qooda guddaa karraa fudhatan qabsaa'onni keenya kan ummataaf qabsaa'an qooda guddaa karraa fudhatan barattoonni roga saayinsiitiin sadarkaa arra saayinsiin irra ga'e kana guddinni kun odoon gahin yeroo san keessatti yeroo dukkanaa san keessatti barnoonni isaan hubannaan gara saayinsiitii fi astiroonomiin qaban guddaa waan ta'eef gara kanaanis barattoonni ga'oomsi isaanii akka cimu gochuu irratti qooda guddaa irraa fudhachaatii turan jechuudha. Kanaaf yaanni amma lafaa ka'e kunis qabsaa'ota keenya gootota keenya warreen hawaasaaf biyyaaf sabaaf aarsaa guddaa kafalan kana waan isaan lafa kaayan kana faana buunee seenaa isaanii kana barreessinee iddoo seenaan isaanii itti eegamu dhaloonni immoo dhalootarraa gara dhalootaatti seenaan isaanii kun akka darbu
dhaloonni dhufummoo waan isaan lafa kaa'een kanarraa seenaa biraa akka galmeessisuu danda'u Sheikh Bakri Foundation kun qophaa'uun isaa baay'ee barbaachisaa waan ta'eef akka bulchiinsa Dirreedawaattis foundationiin kun akka lafa qabatu deeggarsa barbaachisaa hunda gara bulchiinsaatiinis akka goonu akka cinaa dhaabbannu isinii ibsaa baga gammanne baga waliin gammanne jechuun barbaada. Oromoo maan jenne kanuun jettan qottu waan maqaanu jijjiirtuuf kana laallaa yoo Oromoo jette feetus jette gaallaa maquma keenya lachuutii si dabaallaa waa qotachuun beeki jiruu biyya teenya yoo qotellee namni biraan ta'u gaallaa ee qotannee boolla guunnee muka dhaabnaa gosa gaarii timira faa habaqaallaa fittindi. Fittin dhiifnuu nama qottuun nu moggaasu yoo garrellee arrabumaan isa faallaa dabarfannee amma diinni na dhugaadha yoo nu dhiisuu dide ammoo billawaa nutti utaallaa. Afaan keenya murteessee afaan Oromoo kan dura barreessee barruu dhabuun afaan saba isaa yaachisee hunkura barnoota sabaloo irra nu dhaalchisee barruu dhabuun afaan saba isaa yaachisee hunkura barnoota sabaloo irra nu dhaalchisee. Afaan keenya murteessee afaan Oromoo kan dura barreessee